سافرت السعودية. سافرت فين؟ سافرت السعودية، قلت لها بس هي قاعدة تسافر السعودية قلت سافرت. الو ايش الو قلتي؟ ايش قلتي؟ دي وانا تاكسي وانا قدام بقرا صنقرم دي وستيها استبوكر اني راسي بطفو ما قاتله jireenya namaa keessatti wantoota nama mudata wantoota hedduudha. Wanti goonu hunduu bultii keessatti aarsaa nu kaffalchiisa. Keessattuu gaa'ela keessatti gaariif goonu yeroo baay'ee wanti nama mudatu aarsaa nu kaffalchiisa. Akkuma waliin beeknu Said akka biyya ture akka biyya galee waliin quba qaba. Akka biyya galee deebi'e hin beektan. Biyya garee akkuma yeroo kamiitiyyuu piraankiin hojjedha jedhee wanta Saidoo mudate yookaan ammoo wanta Said mudate walumaan quba qabna. Yeroo tokko waan ati gaarii fayyadamtu yookaan ammoo waan ati hojjettu deebi'ee yeroo itti aarsaa si kaffalchiisu yeroo itti gatii si kaffalchiisutu argamaa jechuudha. Said yeroo jalqabaatiif miti kan inni piraankii hojjete. Said yeroo tokkoffaatiif miti kan inni piraankii hojjete. Viidiyoon isaa guutuu, yuutuubiin isaa guutuu, jireenyi isaa guutuun jechuudha. Said hanga Arabaatti darbee nama piraankiitiin beekamu jechuudha. Namoonni hedduun nama Saidoo irraa baratan yuutuubaroonni kamiyyuu jechuudha. Saidoon hangafoota yuutuubarootaati. Akka saba keenyaatti illee akka saba biraatti illee jechuudha. Said hangafoota yuutuubaroota barsiisaa yuutuubarootaati. Haa ta'u garuu hojii isaa yeroo dheeraa hojii isaa gaarii yeroo dheeraa keessa wanti isa mudate wanti isa irra ga'e wanta akka nama gaddisiisuu fi wanta baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Waan hin se'atiintu nama seenaa yeroo baay'ee waan hin se'iintu si seenaa yookaan na seenaa jechuudha. Waan ati yaadiintu badiif si qopheessa yookaan immoo badiif si saaxilaa jechuudha. Said waan kun na mudataa, waan kun jireenya kiyya irratti dhiibbaa hanga kana fidaa, maatii kiyya irraa hangana na fageessaa, daa'ima kiyya irraa hangana na fageessaa, haadha warraa kiyya irraa jalqabaa irraa hangas na fageessaa jedhee hiyyaanne. Akkuma yeroo kamiitiyyuu piraankii dalage. Piraankii inni dalage sun garuu aarsaa hedduu isa kaffalchise. Biyya keessatti illee kunoo har'a maatii isaatti deebi'ee mana isaatti illee aarsaa hedduu isa kaffalchiisaa jira jechuudha. Rabbiin keeriitiin haa xumuruuf. Jaalala jalqaba isaan maatii kana gidduu jiru warri beektan walumaan beeknaa jechuudha. Yuutuubarii Saidoo yeroo kamirraa kaastanii akkasa hordofaa turtan. Isa hordofuura darbee maamiloonni inni horate yuutuubaroota isa jalatti guddatan. Yuutuubaroota inni barsiisee baase yuutuubaroota Yaman keessa jiran walumaan hordofaa turre warri hordofaa turtan quba qabdanii jechuudha. Jiruusaa kana keessa darbee garuu wanti har'a isa mudate wanta baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Akkuma nama kamiituu akkuma yeroo kamiituu piraankii godhe. Piraankii kana keessa garuu yeroo tokko wanti ati karaa itti baatu dhabdu yookaan ammoo nama kana karaa kaman argadhaa yookaan ammoo namni kun karaa kam harka kiyya galaa jettee gaafa yaaddu waan tokko gaafa si harka dhufu ammoo karaa ittiin nama kana seentu gaafa argattu kun akka kanatti seentaa jechuudha. Akka kam akka ayyuu kana jechuudha. Ayyuun Saidootiin biyyatti maal akka isheen gochaa turte tokko viidiyoo isaanii walumaan ilaalu turre jechuudha. Walumaan caqasu turre. Eenyumaan keessanii quba qabdan. Sun ta'eetoo jiru garuu haa ta'u jedhee aarsaa meeqa keessa darbee waa meeqa keessa darbee fuudhee boodallee jalaa badde. Jalaa baddee halkan lammaffaatti deebitee galte. Dura nafuutu malee deebiteen deemtu jechuu turte. Haaya jedhee gaddeebi'ee yookaan gaddeebi'ee gaafa siniin jedhu yaada ishee dhaga'e siniin jechuu kiyya malee ayyuun namaa gadii yookaan ammoo ayyuun Saidoof hin taatu miti. Akka nama Sumayyaaf yaaduutti yookaan ammoo akka nama ofii kiyya haadha manaa biraa yookaan ammoo akka ofii kiyya masaanuun feeneetti ani gara Sumayyaati jechuudha. Akka dubartummaatti garuu yookaan ammoo akka shamarran tokkootti ammoo isheen kunis dubartii jechuudha. Isin galee isa kanaafi har'a Said kunoo ofiisaa miidhamee jechuudha. Akkuma ta'uttuu ta'ee galee galmisaallee akka inni itti galee kunoo vooleetii deebistee daa'ima narraa dhaltu malee deemtu jettee ergasii ammoo deebisteellee paaswoordii gubuu maalii kana viizaan isaa irratti gubatee akkuma ta'u ta'eeyyuu ammoo deebi'ee Yaman gara maatii isaatti deebi'e.
osoo ija haadha warraa isaan argiin osoo ija daa'ima isaan argiin Sumayyaan akkuma fokoraa turte yookaan ammoo akkuma kanan si godha yookaan uftee nan agartu akkuma jechuu turte. Kunoo mana baatee jirti. Saa'udii deemtee jechuu jiran. Saa'udii deemuu dhiisuu dandeessi. Akkuma inni rifatuuf akkuma inni waan isheen kaleessa yaani gubaa kaleessa gubachaa turte isheetu beeka. Maaliif ree biyyan deema jedhee deemee akkuma yeroo kamiitiyyuu viidiyoo dalagee haadha warraa isaa hangafaa kana hin mariisifne waan piraankii godheef mucoon sun deebitee kalooraksii dhugdee ergasii birrii miliyeenaan kaasaa fudhadhu jennaan illee birriin maqaa kiyyanaan ta'u birrii hin barbaadu jettee diddee dirqama na fuudhuu qaba jettee akkuma dirqama na fuudhuu qaba jettee ammoo dirqamaan ishee fuudhee jechuudha. Ammallee dirqama erga na fuudhee erga ishee fuudhee ammoo dirqama na bira taa'uu qabdaa jechuu turte. Dirqama na bira si biran taa'u daa'ima kiyya biran deemaa jedheen illee akkuma ta'u ta'ee irraa ba'ee deeme Yaman. Deeme viidiyoo yeroo darbee argitanii jirtan. Makiinaa bitee iPhone 16 Pro Max bitee surprising godha jedhee waan yaani haadha wanaasaa jalqabaatii haadha daa'ima isaatii waa hedduu wajjin dabarsanii biyya ormaa kana keessatti rakkina wajjin amdhamataniiru wajjin beela'aniiru yeroo har'a qaban kana miti yeroo dhaban wajjin jiraataniiru har'a abbaa gaafa qaban abbaa barbaadetu nama wajjin jiraata gaafa qaban gaafa dhaban garuu namni nama wajjin yeroo dabarsu namni nama wajjiniitiin turu namni nama gargaaru namni yaada namaa hiru nama muraasaa jechuudha keessayyuu bultii keessatti isinii galee isa kanaaf haadha manaa isaatii haadha daa'ima isaatii waan ta'eefi kanarra darbee ammoo ishee gaddisiiseera ishee mufachiiseera waan isheen hin feene godhee Sumayyaan masaanuu jibbiti miti Sumayyaan jalqabayyuu yeroo jechuu turte yeroo daa'ima argachuun turreeyyuu fuudhi jechuun ni turte. Akkuma waliin beeknu yeroo duraaf daa'ima argachuun turree Sumayyaarra daa'imni bahaa ture jechuudha. Yeroo sanayyuu afaan isheetiin viidiyoo ishee sana keessatti fuudhi jechuun ni turte. Sumayyaan fuudhuu Saayidaarraa homaa dantaatti hin qabdu garuu ammoo yeroo tokko hangafummaatu jira waan ta'eefi nama riisisuu qaba. Yaani otoo ishee bira ta'e fakkeenyaaf Saayidoon otoo waan amma Itoophiyaatti godhe kana Yamanitti ta'eera ta'ee qaamaan ishee bira jira ishee amansiisuu danda'a itti dubbachuu danda'a. Ammoo inni fagoo jira isheen fagoo jirti. Jaalalti immoo jaalalaa abbaa warraatii hedduutti dhaga'amaa jechuudha. Kana gidduutti ammoo basaastota illee beektanii yeroo namni gargar deemu nama gargar si baasu malee nama walitti si fiduun qabdu jechuudha. Keessaayyuu akka community keenyaatti jechuudha yookaan immoo akka Itoophiyaawwitti nama gargar si baasu yookaan immoo gargar si dhiibu malee namni walitti si fidu muraasaa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaarraa hanga Itoophiyaarraa meemorii cidhaayyuu fi cidhasaa jalaa hattee hanga xayyaararraan deemtee hanga gargar baasuutti dubartii deemtee sana walumaan quba qabna mana Sumayyaa bira kan deemtee jechuudha. Isinii galee kana keessa darbee garuu waan hundumti darbee Saa'idoonis biizaa isaa gubatee sanallee sirreessee waan hunda sirreessee Yamaniin galee garuu akka inni yaadee akka inni karoorsee galee intaaneef dubbii xiiqiiti wayi akkuma ayyuun gaafa Saa'idoon jalqaba prank ishee godhe sana mushurrummaatti kan ishee raajiidha kan mucoo sana raajiidha dhugaa rabbii kan mucoo sana raajiidha guyyaa mushurrummaa namni guyyaa gammachuusaa heerumee halkan ka'ee badaa namni osoo abbaa warraa isaa hojii waliin qunnamiin guyyaa lama guyyaa sadiitti jalaa baddeessoo pirankii sana deeffattee illee hedduu bareeda ture jechuudha. Ishee waan muceensu waan isheen hin goone hin jiru. Isinii galee innaa walumaa galatti baay'ee nama gaddisiisa. Akka Saa'idoo yaadee akka inni karoorsee galee sana in taane Sumayyaanis xiiqoftee jirti viidiyoo ishee akkuma laalu turtanii hanga zabanyaa qaxareetiin mataa kee kan lamatti si baasa jechuu turte. Waan isheen haasa'u turte viidiyoo ishee caqasuu turre warri caqasaa turtan isiniif haaraa miti waan hin jedhu kuni
amma garuu kunoo erga inni achi ga'ee yeroo darbellee viidiyoo ibsaa maalii kana ibsiteetti haa ta'u garuu anamma akka yaadetti akka dhuunfaa kiyyatti Sumayyaan Saa'udii deemte haa jedhamuyyuu malee Sumayyaan Araba hojii walii galti yeroo baay'ee tokkoffaa Sumayyaan nama amala qabu nama yeroo hedduus ammoo biyya sana keessa jiraate Sa'idoon kunis hin beektanii viidiyoo isaanii yeroo baay'ee warri dura viidiyoo isaa hordofaa turtan yerootti Araboota wajjin hojjetullee jira yerootti isaan biraankii godhullee poolisoota qabatee jechuudha. Kanaaf Sumayyaanii itti siqaa dubartoota Arabaa kana waan qabduuf warra abbaa manaa sana duukaa walii galtee yoo inni isinii dawwale maaliif ree mana kana abbaarraa fuudhen beeka waan ta'eef Sa'idoon lakkoofsa isaaniin qaba waan ta'eef mana kana qullaa gaafa argu dirqama dawwalaa jechuudha. Dirqama gaafa ni dawwalu ammoo bilbila jalaa kaasuun isaaniin oolu waan ta'eef isaanuma wajjin walii galtee akka isheen Saa'udii deemtetti akka kanatti itti himii jechuu danda'an. Jechuu dandeessi Sumayyaan jechuudha. Ani akka yaadetti akka yaada kiyyatti akka yaada Boonee Entertainmentitti Sumayyaan Yamanii keessaa hin baane Sumayyaan Yamanuma keessa jirti. Namoonni dhibuu guyyaa lama fakkeenyaaf amma eengadda ibsaa kana maalii kana kan isheen gootu mana haaraa keessatti. Mana sana achi jijjiirtee jirti. Mucayyoon amma viidiyoo keessatti Sa'idfaa faana jirtullee quba qabdi. Garuu hin dubbattu isheen jechuudha. Duras isheef gwaaddanyaadha. Darbee ammoo waan inni gubannaa Sumayyaan dura gubachaa turte kana haadeeffattu irraa haa kaffalattuun kunis yaada ishee keessa waan jiruuf yaada isaanii keessa marii isaanii keessa waan jiruuf sanuma deebisuufidha malee jechuu Sumayyaan Yamanuma keessa jirti. Isinii galee hinuma araaramu garuu aarsaa hedduu booddee kaffaltii hedduu kaffalee hinuma araarfata. Isinii galee iddoo waqtuun qabdu isheenis maaliif ree tokkoffaa daa'ima kana baatti daa'ima kana ammoo biyya ormaa keessatti abbaa malee guddisuun hin ulfaata. Sanuu ammoo fakkeenyaa fi lama fuudhuu miti sadii fuudhuu akka amantiin hin eeyyama waan ta'eef akka amantii isheen hordoftutti amantiin hordofullee hin eeyyamama waan ta'eef so hanga inni jiraachisuu danda'utti hanga inni bulfachuu danda'utti hanga inni yaada ishee eegee yaada ishee sanaas eegee bulfachuu nan danda'a hanga inni jedhutti sama gama jiraatan kanatu badee malee daa'ima ishee kana isheen ammoo daa'ima ishee kanatti yoo faraddee osoo kana hunda beektu osoo seera kana hunda beektu inni illee ammoo dubartii lama miti sadii jiraachisuu akka danda'u humna inni qabu kanaan yaani humna qabu gaafa isiniin jedhu fakkeenyaaf humna hojjeta waan ta'eef qabeenyattiin dubartii lama bulfatuun Abuu Sa'idoon jechuudha. Isinii galee qabeenyattiin dubartii lama bulfatu waan hin amneef kana hunda osoo beektu ammoo yoo gagamtee ijoollee isheetti balleessite jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee isheetti balleessite. Isinii galee innaa isa kanaafi baay'ee nama gaddisiisa. Wanti nuti gaarii goona jenne yookaan ammoo ittiin dalagna jenne in hojjenna jenne wanti nuti goonu yeroo tokko aarsaa nama kafalchiisa jechuudha. Aarsaa keessaayyuu aarsaa hamaa. Kunoo yoo baay'ate amma jaaf deemaa jira jechuudha. Isaa olii malee. Kana hundaa hamma kana hundaa Sa'idis gaafa ishee sana wajjiniitiin achi keessa Itoophiyaa keessatti deddeebi'aa ture hammam gammadeetii. Isheen kun ammoo abbaa warraa ishee jalqabaati waan ta'eef abbaa daa'ima isheeti waan ta'eef gaafa viidiyoo ishee sana argitu gaafa achitti isaa wal ammatan gaafa isaa wajjin deeman gaafa argitu hammam aartii. So walumaa galatti aarsaa hedduu kaffalaniiru. Innis kaffaleera isheenis kaffalteetti jechuudha. Sa'idoon waan hin barbaanne keessa kan inni gale. Waan hin barbaanne keessa gale waan ta'eef iddoo isaa bu'amee gaafa yaadamu garuu wantichi akka isarratti murteeffamu nama taasisu jechuudha. Rabbiifuu maaliif ree waan kana waan kana jaallateen goone waan ta'eef inni waan kana jaallateen goone osootti yaadiin godhe dirqamatu isa goosisas miti nan hojjedhaatti godhe nan balleessaatti hin goone waan ta'eef ittiin faradamuu jechuudha. Kanaafiyyuu Rabbiin jalqaba jaalala uume Rabbiin jalqaba haadha warraa fi abbaa warraa jalqaba uume Rabbi walitti isaan araarsu walitti isaan deebisu hinuma araaramu. Sumayyaan illee Saa'udii waan deemteef hin qabdu achuma keessa jirti. Daa'ima kana lama fuudhanii yaani xiyyaaraan deemti garuu kunillee badaanga kanatti piroosesii hin qabu maallaqa qabaattee jennaan haa ta'u garuu manni kun akka kanatti qullaa meeshaa achi keessa jiru kana waan achi keessa jiru kana
guyyaa kana gidduutti kanii achitti intini goote hamma kana gurgurteeti hamma kana maal gooteetti achuma keessatti mana jijjiirti achuma keessa jirti. Viidiyoo lammaffaarratti sadaffaarratti arfaffaarratti saatu guyyaa tokko gadi numa baati mucaa'oon Saidoo fa'aa amma faana jirtu abdii wajjin wal takaraakkartu kunillee jechuudha. Quba qabdi iddoo Sumayyaan jiru hin beekti jechuudha. Sababiin isaatu Sumayyaaf gwaaddanyaa dabartee akka obboleettiiti waan ta'eef. Innaa walumaa galatti du'aa godhaa fi warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan laayikachuu sheer gochuun dagatiinaa galatoomaa ani boonee intartimentii waan hundumaa keessatti rabbiin waan nuti hojjennu hundumaa waan gaariitti nuufaa ilaaluu nu hunduma keenyaaf iyyuu waan nuti hojjennu keessatti rabbiin waan akkas aarsaa nama kafalchiisu waan akkas bultii ofii nama diigsisu waan akkas jireenya nama balleessisu rabbi nurratti ergiini warra wal abee kanas ammoo rabbii walittaa isaan araarsuu inni daa'ima isaanii erguu warra keenya gaafa du'aa godhan ayyaanni abbaa kee ayyaanni haadha kee jiru ayyaanni daa'ima kana